Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalee keenyaa waadaa fannoo miidiyaa biyya keenyattis biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu akkam yoo nageessanii gooftaan keenya uumaan keenya Iyyesuus Kiristoos guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti saafaa ta'u maqaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii nuuf isa dhugaa taate kennaa guyyaa jimaata fannoo jalatti nuuf kennamte ergamoonni Waaqayyoo toloonni raajonni qulqulloonni Waaqayyoo maqaan isaanii kan galatooman kan ulfaatan nuuf haa ta'anii akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana barnoota keenya lammaffaa kutaa tokkoffaa keessatti namni maaliif nama ta'ee jedha. Bineensa irraa immoo nama maaltu adda baasa? Ija kitaaba qulqulluutiin namni yeroo baay'ee yeroo nama gorsu maatiin keenya illee gaafa nu gorsan nama ta'ii jedhu. Qulqullichi Daawit ilma isaa Salamooniitiin nama ta'i jedhee ture. Yeroo baay'ee abbooliin keenya jecha kana yookiin immoo gorsa kana nu gorsaadha kan isaan nu guddisanii. Kutaa lammaffaa irratti tamsaasa kallattiitiin kan laalle kutaa tokkoffaa namni maaliif nama ta'e bineensarraa maaltu gargar baasa kan jedhu ilaallee turre. Asirratti waan tokko ilaaluun barbaade guyyaa har'aa kana waliitiin ni ilaalla. Anaaf dubbattii afaanis immoo gurra ittiin dhageessanii fi qalbii ittiin qalbeeffattan anaafis isiniif isaa kennu. Mee hundumti keenya dhuguma nuti namaa? Dhuguma namni hundumtiyyuu nama dhaalaata. Namni namummaa isaa dhabee gara beelladaa yookiin immoo gara bineensaatti kan inni jijjiiramu yoo maal ta'edha? Nama jechuun ulaagaan namummaa maalidha? Maal guunnee yoo argamnedha? Dhuguma ulaagaa namummaa guunneetu argamaa jirraa ilaata? Isa jedhu akka laalluu fi miseensi haaraan waadaa fannoo miidiyaa haaraa taatan sabiskiraayibii gootanii akkasin hordoftan laayikii fi sheeriin immoo namoota hundumaa bira akka qaqqabuudhaaf ga'ee keessan akka baatan miidiyaa keenya lammataa irratti arganna. Miidiyaan keenya tokkoffaan monitaayiz ta'ee arseensis guunnee poostaa beetiidha nu ergame sa'aatii ammaa kana xiqqoo waa lakkaa'uu eegaleera. Kaffaltiin akka keenya galuu yoo baates sa'aatii ammaas sabiskiraayibii muraasa bichaa tofa sabiskiraayibii 1000 guutuufi kunis egaa sa'aatii kana isinis baay'ee dadhabaa kan jirtanii nutis baay'ee dadhabaa kan jirru amantaa keenya irratti keessumaati immoo qooqa beeknuutiin qooqa wal dhageenyuutiin wal barsiisna wal gorsina jenneetu dadhabaa kan jirru. Isinis immoo isa kana ilaalcha keessa galchitanii carraa amma argame kanatti karaa onlaayinii barumsa akkasii kan argachuu keenyaaf yaada qabnu gaaffii qabnu asirratti deebii argachuudhaaf maaltu isin barbaachisaa? Isinis yeroo hundumaa sabiskiraayibii gootanii akka nu hordoftanii fi akka nu duukaa buutan isin beeksisaa. Nama kaayyoon nama taanii uumamuu maalidha? Maaliif nama taane kan jedhuudhaaf Waaqayyoonis seera uumamaa yeroo darbe boqonnaa 1:26 irratti uumama hundumaarra caalaa ilma namaa miidhagsee ilma namaa bareechee fakkeenya isaatti Waaqayyoon kan uumedha. Ilma namaa adda kan taasisu amala hundumarraa uumama hundumarraati bifa Waaqayyootiin uumamuu isaati inni jalqabaan. Inni lammataan du'aa ka'umsa qabaachuu isaati. Jireenya bara baraa argachuu isaati. Inni sadaffaan immoo aangoo cimaa ilma namaatiif kennamedha. Abbaa keenya qulqullicha Addaamiitiin Waaqayyo erga isa uumeen booda
Waaqayyo erga isa tolcheetiin booda hunduma biti, hunduma hooggani, hunduma gaggeessi jedheetu Waaqayyo maal kenneefi? Aaboo fi aangoo Waaqayyo kenneefi. Uumamoota irrattis hafuura hamaa irrattis bituu fi hoogganuu gaggeessuu akka danda'uufi Waaqayyoon aangoo kana, kabaja kana kan isaaf kenne. Aangoo bituu, aangoo hoogganuu Waaqayyoo ilma namaatiif kenneera jechaadha. Namni immoo namadha inni jennu madaallii keessa kan inni garu, ulaagaa namummaa kan inni guutu yoo amantii qabaatedha. Amantaa otoo hin ta'in amantii fi amantaan garaagarummaa qaba. Yoo amantii qabaate namni tokko namadha. Yoo sodaa Waaqayyoo qabaate namni tokko namadha. Yoo qajeelummaa qabaate namni tokko namadha. Yoo garaa namaa laafe namni tokko namadha. Yoo obboleessa isaa loleen araarame namni tokko namadha. Yoo kaayyoo qabaate namni tokko namadha jennee afaan guunnee dubbachuu danda'a. Wantoonni ulaagaa namummaa hir'isan jiru jennee gaafa ilaallu kakuu moofaadhumarraa kaasnee seenaa Abeelii fi Qaayel seera uumamaa boqonnaa 4 irratti ilaaluu ni dandeenya. Namni hinaafu nama miti. Namni maalla dhibdeedhaan deddeebi'u nama miti. Namni dhiiga dhangalaasu nama miti. Namni hatu, namni sobu nama miti. Namummaan fooniin isa madaalamu ta'uu hin ta'in hojiidhaan isa madaalamu, amantaadhaan isa madaalamudha. Gaarummaadhaan isa madaalamudha. Fakkeenya gaarii nuu ta'uudhaan isa madaalamu. Fakkeenyaatiif abbaan keenya qulqullichi Phaawulos Kiristoosiitiin fakkaadhaa jedha. Kiristoosiitiin fakkaadhaa. Fakkeenyummaan Kiristoos immoo maalidha jennee gaafa ilaallu fakkeenyummaan Kiristoos maalidha? Namni namadha gaafa jennu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 irratti gaafa ilaallu ani Kiristoosiitiin akkan fakkaadhu, fakkeenyi isaas ilmi namaa uumamni isaa nama gaafa jennu fakkeenya Kiristoosii gaafa jennu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 tokko kaasine gaafa ilaallu ani Kiristoosiin akkuma fakkaadhu isin immoo Kiristoosiitiin fakkaadhaa jedha. Asirratti jala muree kan nutti himu bifaan qofa miti, fakkeenyaan qofa otoo hin ta'in hojiidhaani. Akkamitti Kiristoosiin immoo hojiidhaatiin fakkaanna jennee gaafa ilaallu gaarummaadhaan, qajeelummaadhaan, obsaatiin, abdiidhaan, kadhannaatiin, qorumsaan jabaachuutiin Kiristoosiin fakkaachuudha. Inni biraan Kiristoos haaloo hin qabatu. Kiristoos warra hamaa itti yaaduuf hamaa hin deebisu. Inni iyyuu dubbateera. Inni qulqullootaa fi cubbamoota irratti aduus baasaa, bokkaas roobsaa, waqtiilees jijjiira jechuudhaan wangeelli ni dubbata jechaadha. Ani Kiristoosiin hin fakkaadha. Bifaan qofa otoo hin ta'in hojiidhaan.
bifaan qofa otoo hin ta'in amantiidhaan, amanuudhaan, amanamuudhaan Kiristoosin fakkaachuun barbaachisaadha. Qulqullichi Phaawulos ammas ergaa isaa gara warra uummata Roomaa boqonnaa 12:2 gubbaa irratti akkas jedha. Eeyyamni Waaqayyoo innis gaarii kan nama gammachiisu siruma kan ta'edha. Eeyyamni Waaqayyoo gaarii siruma kan ta'e nama kan gammachiisu dhaa jedha. Wantoonni hundumtiyyuu immoo maal akka ta'an qoradhaa sakatta'aatii beekaa. Laphee keessan immoo haaromsuun jijjiiramaa malee biyya lafaa kana hin fakkaatinaa jedha. Kanaaf namni Kiristoosin fakkaatee uumame, fakkeenya Kiristoosiitiin kan uumame, hojii Kiristoos hojjechaa, qajeelummaa Kiristoosiin hordofaa, Kiristoosin duukaa bu'aa malee biyya lafaa kana fakkaatee namummaasaa hin dhabu yookiin immoo namummaasaa gara biraatti hin jijjiiramu jechaadha. Asirratti ammas Ibroota boqonnaa 13 irratti jecha dubbii sagalee Waaqayyoo warra isinitti hime warra gurguddoo yaadadhaa, jireenya isaaniitiin fakkaadhaa, amantiidhaanis isaaniitiin fakkaadhaa jedha. Laalaa dubbii sagalee Waaqayyoo warra isin barsiisan, warra isin gorsan, warra karaa qajeelummaa isin hubachiisan fakkaadhaa malee biyya lafaa kana hin fakkaatina. Amantiidhaan immoo warra qabsura guddaa taasisan fakkaadhaa. Namni nama ta'e abboolii gaarii fakkeenya godhatee hojiin isaanii hojjetan, amantaa isaan amanan, karaa isaan irra deeman irra deemeetu gaarummaatiin biyya lafaarra deddeebi'ee waaqa isaa fakkaatee hojii gaarummaa hojjetee jiraata jechaadha. Kaayyoo keenya beekuun ulaagaa namummaa keenya akka guutannuuf nu gargaara. Namni kaayyoo isaa beeku kamiyyuu namadha. Kaayyoo uumamneef, kaayyoo jiraannuuf, kaayyoo amannuuf, kaayyoo soomnuuf, kaayyoo sagannuuf yoo beekne nuti namadha. Namni gaafa inni kaayyoo isaa dagatu, karoora uumameef dagatu, namummaa isaa dhiiseetu gara bineensummaatti jijjiirama jechaadha. Qajeelummaan isaa dhiiseetu gara jal'inaatti jijjiirama jechaadha. Yeroo tokko tokko namoonni amala beelladoonni manaa fi bineensonni caakkaa hin raawwanne yommuu raawwatanii fi yommuu taasisan ni agarra. Kabajni keenya, ulfinni nuuf kenname, iddoon nuuf kenname, iddoo hunduma caalu, kabaja hunduma caalu, ulfina hunduma caalu ta'uusaa hubachuu fi beekuun nu barbaachisa. Qulqullichi Daawitis yaa ilma koo nama ta'e gorsa kana yeroo baay'ee dhageenya. Maatiin keenya maali yaa intala koo maal ta'a yoo nama taate? Maali yaa ilma koo maal ta'a yoo nama taate? Maal ta'a yaa ijoollee koo yoo nama taate jedheetu abbaanis haatis firris namoonni aantee keenya nutti dhiyaatanis nurraa fagaatanis gochaa keenya ilaalanii hojiiwwan nuti hojjennurraa balleessaa nuti balleessinurraa ka'anii nama ta'aa jechaa nu gorsaadha. Kana jechuun kaayyoo qabaadhaa, karoora qabaadhaa, akka namaatti deddeebi'aa, naamusa namarraati eeggamu guutaa ulaagaasaa guutaa argamaa jechuudha nama ta'u jechuun. Malee fooniin dhalachuu qofti namadha. Dhuuntaas ulaagaa kanaaf ulaagaa namummaatiif qulqullichi Daawit maal jedheera seetanii yaa mucaa koo nama ta'e seera abboolii kee amantaa abboolii kee murtoo dhugaa akka hin jal'isne, hiyyeessa akka hin miine, karaa abboolii kee irraati akka hin siqne, namni amantaa isaa geeddaratu, namni amantaa isaa jijjiirratu, namni amantaa isaa ganu, namni fannoo isaa kutu nama miti inni jechaadha. Namni dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'ee ittiin hin jiraanne inni nama miti jechaadha. Namni lubbuu baasu inni nama miti jechaadha. Namni firii wangeelaa hin buufanne, namni gaabbii hin galle inni nama miti. Namni kan madaalamu gaarummaa hojjetee, qajeelummaa hojjetee,
soomee sagadee waaqa isaa amane yoo jiraate namadha. Yoo garaa laafe gara jabeessa otoo hin ta'in, yoo kenne doqna otoo hin ta'in, kan walitti naqu otoo hin ta'in nama araarsu yoo ta'edha. Amantaa isaatiif iddoo yoo kenne, kirrii isaatiif iddoo yoo kenne, kabaja waaqayyootiin nama sodaatu, sodaa waaqayyoo nama qabu akkuma qulqullichi Salamoon dubbate, ogummaan jalqabaa waaqayyoon sodaachuudha. Hunda kan dursu, hunda kan caalu waaqayyootiin sodaachuudha. Malee biyya lafaa sodaachuu, warra aangoo qaban sodaachuu otoo hin ta'in, ogummaan hunda caalu waaqayyoon sodaachuudha. Namni waaqayyoon sodaatu inni namadha. Inni ergamoota waaqayyoo kabaju, inni qulqulloota raajota waaqayyoo kabaju, inni wangeela isa kanatti amanee dubbii kanaatiin jiraatu inni namadha. Isin namaa, nuti namaa, ani namaa. Nama akka hin taaneef immoo hir'ina keenya maalidha? Isa jedhuuf kutaa sadaffaa barnoonni keenya itti fufaa. Warri nama taane akka namaatti yaadne, hojii namni hojjechuu malu hojjenne, hojii namni hin hojjenne immoo dhiisnee, cimnee, jabaannee, qalbeeffannee, dhageenyee dhaga'uu qofti immoo faayidaa hin qabu. Firii buufannee dhaabachuun nu barbaachisa. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqa abbootii keenyaaf galanni haa ta'u. Waadaa Fannoo Miidiyaa sabiskiraayibii godhaa, mallattoo bilbilaa ishee gubbaa ishee gurraattii tuqaatii. Barumsi yeroo hundumaa dabarsinu akka isin qaqqabuudhaaf akka taasistan isin beeksisna. Waaqayyo hunda keessan duukaa haa ta'u.